nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan afur qulqulluu inni hundumaa danda'u bakka jirtan iddoo jirtan hundumaatti isin baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoo isa karaa hundumaa nu gargaaree abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Tamsaasa karaa light for all generation namoonni hedduun keessan hirmaachaa jirtan baay'een keessan karaa keessan dubbiftanii barsiisichi ittiin nuuf afuufu kannaan jettan hedduun keessan guddaan isin galateeffadha. Guyyaarraa sagalee waaqayyoo kutaa macaafaa Filiimoonaa Phaawulos Filiimoonaaf barreesse tokko lakkoofsa 8 walii wajjin ilaalla. Sagalee waaqayyoo kan yommaa dubbifnu namoonni baay'een keessan mana jirtanitti iddoo jirtanitti sagalee kana na duukaa akka ilaaltanii jaalala waaqoon isin gaafadha. Ergaa Phaawulos Filiimoonaaf barreesse lakkoofsa 8 hanga 15tti nan dubbisa akkanadha. Ani waan gochuun siif ta'u si abboomuudhaaf karaa Kiristoos ija jabina illee qaba. Garuu ani Phaawulos jaarsichi ammas Kiristoos Yesuusiif jedhee kana hidhamee jaalalaaf jedhee si gorsuu nan fo'adha. Waa'ee ilma koo Oneesimoos isaanii mana hidhaa keessa taa'ee abbaa ta'ee fi sin nageessifadha. Innis dur siif dhimma kan hin baafne ture. Amma garuu siif anaafis dhuguma dhimma kan baasudha. Isa deebisee gara keetti ergeera. Garaan koos isa duukaa dhufeera. Anillee wangeelaaf jedhee yeroo ani hidhamee jiru kanatti qooda kee akka inni anaaf hojjetuuf of biratti tursiisuu barbaadeen ture. Garuu hojii gaarii inni ati hojjettu giddiidhaan utuu hin ta'inii fedha gaariitiin akka ta'uuf yaada kee duuba ani waan tokko illee gochuu hin jaallanne. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ergaa Phaawulos gara Filiimoonaatti barreesse kuni Phaawulos ergaa kana yeroo barreessu mana hidhaa warra Roomaa keessa taa'etu riyaasaa hafuuraa isa ta'e Phaawulosiifitu ergaa kana barreessa. Walitti dhufeenyi Phaawulosii fi Filiimoonaadhaa baay'ee cimaadha. Riyaa hafuuraati walii wajjin kadhatu. Phaawulos mana Filiimoonaadhaa sagantaa kadhannaa dhaabee yeroo inni sagantaa mana Filiimoonaa kana jajjabeessuuf akkasuma waa'ee obboleessa hafuuraa Oneesimoos isa mana hidhaa keessatti abbaa ta'ee fi kana Filiimoonaadhaaf xalayaa kana barreessa Phaawulos. Phaawulosii fi Oneesimoos mana hidhaa keessattidha kana wal arganii. Waa'ee obboleessa keenya Oneesimoos kanatu Filiimoonaadhaaf barreessa Phaawulos. Isaaf akka inni dhiisuu danda'u. Giddugaleessi macaafa Filiimoonaa kanaadhaa akka Filiimoonaan Oneesimoosiif araara buusu yookaan Filiimoonaadhaa fi Oneesimoos akka walitti araaramaniif Phaawulos mana hidhaa keessa taa'eetu waa'ee Oneesimoosiin Filiimoonaadhaaf yeroo inni barreessu argina. Gara kutaa kanaatti utuu hin naqin fuuldura mata dureen nuti irratti wal wajjin ilaallu in jijjiiramta sagalee jedhu wal wajjin ilaalla. Jijjiirama ta'e argina iddoo kanatti. Phaawulosis lakkoofsa 11 irraa jijjiirama ta'e yeroo inni itti riyaasaa hafuuraa Filiimoonaadhaaf barreessu argina. Filiimoonaanii fi Oneesimoos mana tokko keessa turanii. Oneesimoos hojjetaa Filiimoonaa ture. Utuma walii wajjin hojii waaqayyoo hojjetanii utuma walii wajjin jiraatanidha kan walitti bu'an. Oneesimoos yeroo mana Filiimoonaa turetti hojjetaa Filiimoonaa ture. Akkasumas immoo yeroo manni sagadaa Filiimoonaadhaa Oneesimoos kan inni ittiin tajaajilaa ture bifa daakuniitiin. Komentari irraa yeroo arginu asirratti barraa'een jiru Oneesimoos buusii yookaan mabaa isatu funaana ture. Guyyaa tokko sagantaa mana Filiimoonaatti mabaa funaane yookaan buusii walitti qabee fudhatee utuu inni baduuti qabamee yakki Oneesimoos qabamee akka inni mana hidhaa galu isa gochisiise. Qabeenya waldaa mana Filiimoonaadhaa walitti qabeetu jalaa fudhatee badee achitti qabameetu Phaawulos biratti dhaqee hidhame mana hidhaa warra Roomaa keessatti jechaadha. Kanaaf mana hidhaa keessatti Phaawulos wajjin wal argan. Jireenya Oneesimoos mana Filiimoonaa yeroo turetti
jireenya gooftaa isaa gammachiisuuf malee gooftaa Yesuus wajjin waliin beeku Onesimos. Waan gooftaan isaa isatti hime, waan gooftaan isaa isa abboome godha malee maalummaa sagantaa mana sanaa, maalummaa sagantaa iddoo sanaa hin beeku keessa fageenyaan gadi fageessee waan beeku hin qabu. Kanaaf jireenya Onesimosii fi jireenya namoota tokko bararraa wal fakkaata. Onesimosii waan Filimoonaan isa ajajeef hojjeta malee wanti funaanumu sun maal akka ta'e, buusiin mana sanatti fuudhamu sun maal akka ta'e hin beeku. Namoonni baay'een irra utuu hin baratin ituu gadi fageenyaan dubbii sagalee Waaqayyoon qoratiin mana qulqullummaa keessa dhaabbatanii hojjetan hedduun isaanii galgala isaanii keessatti waa balleessanii ba'u akka obboleessa keenya Onesimos kana. Onesimos dubbichi hin galleef maalummaan dubbii sagalee Waaqayyoo isaa hin galle waan ta'eef qabeenya mana qulqullummaa sana, qabeenya mana kadhataa mana Filimoonaa sana fudhatee ba'uu danda'e. Asuma wantan dubbachuu barbaadu warra akka Onesimos utuu hin baratiin tajaajiluudhaaf, utuu dubbii Waaqayyoo sirriitti gadi fageessitanii hin qoratin, hin beekin, waldaa bushuudhaaf, waldaa banuudhaaf, tajaajiluudhaaf lafaa kaatanii jirtan galgala keessa waa balleessitanii akka obboleessa kana akka hin miidhamneef dursa gattaa baradhaa jechuun barbaada. Egaa Phaawulos waa'ee Onesimosiin barreessa. Onesimos kun maal ta'ee gaafa mana hidhaatti Phaawulos biratti dhaqee hidhamu, Phaawulos isaa qabeenya mana qulqullummaa ta'e dhufe kana ajjeesaa jedhee warra mana hidhaa eegan sana yookaan immoo geggeessitoota yookaan immoo poolisoota mana hidhaa sanaanii Onesimosiin reebaan jennu, ajjeesaan jennu. Mana qulqullummaa ta'e dhufe waan ta'eef namicha kana dararaa hin jennu. Maal godhe Phaawulos ofitti qabee dubbicha hin barsiise, sagalee Waaqayyo sirriitti akka inni hubatuuf isa barsiise. Erga isa barsiise booddee Phaawulos utuma Onesimosiin barsiisu milikkita tokko irratti arge. Milikkita akkamii irratti arga? Milikkita jijjiiramaa. Jijjiiramuu jalqabe. Namummaa isaa kaleessaa, hafuura isaa kaleessaa, jireenya isaa kaleessaatu jijjiiramaa dhufe. Maal erga barate dubbii sagalee Waaqayyoo Phaawulos irraa erga barate Onesimos namummaa haaraa, jireenya haaraa argachaa dhufe, jijjiiramaa dhufe. Kanaaf Phaawulos akka Onesimos jijjiirame gaafa argu, Onesimos irratti ija jijjiiramaa gaafa argu Filimoonaan xalayaa barreessuu jalqabe. Inni hattuu ture mana kee, inni waldaa saamee beesu, inni mana kee saamee beesu maal ta'eera? Jijjiirameera, nama dhimma baasu ta'eera jedheetu lakkoofsa 11 yeroo inni barreessu argina. Egaa jireenya Onesimos kana yoo ilaallu guutuutti jijjiiramee utuunni nama Waaqayyoo ta'e, nama dubbii sagalee Waaqayyoo jiraatu ta'e utuunni argina. Onesimosiin akka jijjiirame kan isarratti mul'atu ija jijjiiramaa irratti argame. Hojii ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti Phexrosii fi hiriyoota isaatiin namoonni tokko akkana jedhani. Maa inni jarri kun haasaan isaanii, dubbiin isaanii nutti geeddarame jennaan inni tokko akkana waggaa 3 walakkaa Yesuus wajjin ture. Kanaafittuu dubbiin isaanii, haasaan isaanii jijjiirame. Warra kaleessa eenyummaa isaanii kaleessaa nuyi beeknu miti. Turtii isaan wajjin turanitti akka isaatti haasa'u, akka isaatti dubbatu, akka isaatti yaadu jedhanii dubbachuu jalqaban. Kana duwwaa miti. Gaafa Yesuus Kiristoos dabarfamee kenname, Phexros iddoo ibidda qaammachaa jirutti gaafa dubartiin yookaan haati tokko atiyyuu isa fakkaata ittiin jettee Phexros ganee ture. Garuu yoo arrabaan ganeeyyuu mallattoon Yesuusin isa fakkeessu tokko Phexros irra jira. Iddoo kanarratti Onesimos irratti kan mul'atu mallattoo jijjiiramaa irratti mul'ata. Mee jijjiiramuu Onesimos kan wajjin ilaalla. Onesimos erga dubbii sagalee Waaqayyoo barate, erga Phaawulos irraa sagalee kana sirriitti barate, wanta inni ta'e argina. Jijjiiramuu isaa mallattoo inni ittiin jijjiirame inni tokkoffaani mallattoo qaba Onesimos. Inni tokkoffaan dhanna haaraa, jireenya haaraa irratti argame. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 agaa 21tti yeroo darbe irratti dubbannee turre. Jireenya haaraa, namummaan haaraa maal akka ta'e, namummaan moofaa maal akka ta'e Phaawulos warra Efesooniif gaarii godhee barreesseera. Namummaan moofaa maa inni, namummaan haaraa maa inni kan jedhu, namummaan moofaa amala addaamummaa kaleessaa, jireenya xuraa,
jireenya gadhiisitti jiraachuu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 7 haga 19tti waa'ee namummaa moofaa yerootti dubbatu argina. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 19 haga 21tti garuu namummaan haaraa maal akka ta'e yerootti Phaawulos keessaa fuudhee sirriitti namoota sana barsiisuu argina. Egaa Oneesimoos irratti kan argame maa inni namummaa haaraa, jireenya haaraa isarratti argamuu jalqabe. Erga dubbii kana dhaga'e, erga sagalee kana barate, nama haaraa ta'e, jireenya haaraa ta'e, lammaffaa dhalate, dubbii Waaqayyo sirriitti isaaf gale. Inni lammaffaani Oneesimoos erga dubbii kana Phaawulos irraa dhaga'e booddee mallattoon jijjiirama isaatii maanni jettanii olaantaa inni lammaffaan mana hidhaa sana keessaa ba'e. Mana hidhaa sana keessaa maal ta'e ba'e. Erga Phaawulos waa'ee Oneesimoosiin ጓደኛ ሳፉራ ጳውሎ ማነው ፊሊሞናadhaaf barreesse booddee Filimoonaadhaaf Oneesimoos walitti fiduuf mana hidhaatti dhiifamni akka godhamuuf godhee Oneesimoos mana hidhaatti ba'e. Ilaarrasi namoonni baay'een waan baay'eetti hidhamanii jiru. Oneesimoos badii hojjete kanaan immoo mana hidhaa seenee erga jijjiirame, erga haaree, erga namummaan haaraa isarratti argame mana hidhaa sana keessaa ba'e. Jireenya hidhaa qabu, hafuura hidhaa qabu keessaa gadi ba'e. Kanaaf asumaan wanti dubbachuu barbaadu namoonni mana keessa teessanii na ilaalaa jirtan viidiyoon kun isin bira kan ga'e jireenya hidhaa qabu. Wanta hidhaa ta'e isin danqe, mana keessan kan danqe, jireenya keessan kan danqe, maqaa Gooftaa Yesuusiin hidhaa isa ta'e sana keessaa isin baaseera. Inni sadaffaan jireenya Oneesimoos erga jijjiirame wanta isarratti ta'e keessaa inni sadaffaanii